Kana booddee yoo nuti biyya namaa keessatti waaqayyo ifidini yoo duune yookiis immoo yoo boqonne jechuudha reeffa keenya iyyuu namni itti siqee too'ii lafaa kaasu akkasuma immoo jechuudha gara biyyaatti illee akka galluu fi namni nutti dhiyaatee nu gargaaru akka hin jirreetu naaf gale jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha obboloota koo viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa jechuudha. Keessuma jechuudha shamarran biyya Arabaa keessa kan jiraattu haadha koo, abbaa koo, obboleessa koo, obboleettii koo jechaati kan oollu firri keenya eenyu akka ta'e eenyutu akka nuuf immoo obboloota koo jechuudha. Viidiyoo kana seenaa mucayyoo kanarra hamma dhumaatti akka dhaggeeffattanii abdiin qaba jechuudha. Ashamaa harika fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis nagaa guddaa qabaadha isiniin jecha waaqayyo inni manaa nu baase nagaan deebisee nu haa galchuu. Amaa tokko biyya namaa keessatti hunduma keenya iyyuu akka darganne nu haa gargaaru isiniin jedha. Seenaa mucayyoo kanarraa waan hedduu barattu jedhee yaada jechuudha. Mucayyoo kana isiniif hin dubbisa jechuudha. Barreeffama isaa akkamittiin maatii ishii mucayyoo kana reeffi ishii gara biyyaa gallaani reeffa mucayyoo kanarratti akkatti isaan qoosanii nama mucayyoo kana ishii gargaarillee waan isaan godhan jechuudha. Mucaan ishii bukkeetti argamu kuni mucaa gargaarsa walitti qabee reeffi mucayyoo kana akka biyyatti deebi'ee galu kan taasisedha jechuudha. Mucaan kuni nama biyya mucayyoo kanaati. Mee isiniin dubbisa jechuudha. Mucaa biyya keenyaa tokko biyya Arabaatti dhukkubsattee lubbuun ishii darbe hawaasarraa gargaarsi walitti qabamee gara biyyaa dhuftee maatiin reeffa fudhachuudhaaf Finfinnee dhufanii osoo maal gaafatanii gaariidha. Meerre bilbilli ishii, meerre uffanni ishii uffata shaanxaa 3 ol qabdi jedhan miti. Bilbilli ishii irpoonidha jedhanii obboleessa ishiitu jedhe. Qarshii walitti qabame keessa hangamtu afee herreega nuuf hojjedha jedhanii nama reeffa ishii fidee fuudhanii qabani. Maatii waraabessa akka kanaarra dhalachuu afuu wayyaa. Obboleessi ishii qarshii ani sitti baase osoo hin deebisin yoo dhufte anatu si ajjeesa jedheen. Dubbiin akkasi. Mucayyoon maqaan ishii Ashi'aa Maccaa jedhamtu Saawudii keessatti dhibee kaanserii mormaa qabamtee yaalitti waan hojjette fixattee biyya galee yaallama waan hin qabus fixee omaas fayyaa hin jiru biyya ormaatti du'urra jettee maatitti himattee duraan obboleessatu porososii yookiis immoo akka ishiin deemtu kan ishii xumursiisee kaffalee fi ergee ture. Obboleessi gaafa ishiin akkas jettu qarshii ani sitti baase osoo hin deebisin eessatti galtaa? Yoo galtee yaallamtee fayyitaa osoo hin taane anatu si ajjeesaa jedhee itti kakate. Mucaan waan itti galtuu fi akka itti galtu dhabdee achumatti lubbuun darbe. Ijoolleen biyyaa osoo nuti jirru reeffi ishii biyya ormaatti awwaalamurra jedhanii nama ijaaranii gargaarsa walitti qabu eegalani. Deeggarsa kana keessatti Abdii Beddellee baay'ee waliin dhama'e. Abdii Beddellee kuni mucaa ishii bukkee amma jechuudha. Suura saaksino kan argaa jirtan kana jechuudha. Mucaa gargaarsi kun akka walitti qabamuu fi namoota walitti qabee reeffi mucayyoo kana akka biyyeetti galuudha fi namoota godhee jechuudha. Isa Abdiin deeggarsa kana keessatti Abdiin baay'ee waliin dhama'ee maatii gaafuma ishiin duutuyyuu xiqquma wayyoo mucaa koo kan hin jenne ishiin duutee reeffi biyyatti galfamuu fi qarshii walitti qabamuu gaafa dhaga'anu qarshii walitti qabamaa jiru meeqa ga'eera eenyurratti walitti qabamaa jira jedhanii qorachuu eegalani. Haalli maatii kanaa waan naaf hin taaneef Abdiidhaan dhiisii dubbii kana keessaa bahi jechaaniin ture. Mucaa biyyaati oo abbaan koo maallaan jedha jedhee dirqamumaan itti seenee. Akkuma ta'ettu reeffi mucaa baatii tokko booda gara biyyaa dhufe. Abdiin halkan guutuu qorra boolee danda'ee reeffa mucayyoo eegaa bulee gaafa reeffi dhufu biyyi itti galfamu Bunnoo Beddellee aanaa dhidheessaa waan ta'eef konkolaataa akka Irgoorii fi Dolpiin karaa ni rakkisa jedheetu konkolaataa fe'umsaa Aysuusii waamee itti fe'uuf waame. Reeffi bu'ee konkolaataa irratti fe'ee maatiin dhufanii
abbaa obboleessa fi fira nama lama obboleessi akkuma dhufeen waa'ee obboleettii isaa osoo hin taane bilbilaa fi uffata ishiitu isa dhiphise. Kan inni qorachaa tures qarshii deeggarsa walitti qabame meeqatu itti ba'ee meeqatu raafee kan jedhu ture. Uffanni ishii shaanxaa meeqa dhufeedha kan jarri baruu barbaadanu. Gaafa ijoolleen biyya ishii reeffa biyya galchuuf qarshii walitti qabaa turanis obboleessi ishii mucaan achumatti awwaalamtu qarshii walitti qabame naaf kenna bajaajiin bitadhaa jechaa ture. Obboleessa bulguu akkasii kana qofa miti. Nuti reeffa bira teenyee deemuu hin barbaannu jedhanii konkolaataa eegiroo fi waamatti reeffa gubbaatti fe'amee nutti gabbiinaa teenyee deemna malee akkamitti reeffa bira teenyaadhaan anjaa giraanjaa ka'e. Mucaan erga gaafa intalli kun dhukkubsatteeti waliin rakkachaa ture akka sareetti arrabfame. Boolee keessatti namni wali ga'ee akka waan inni baadiyyaa irraa fidee isaan gowwomsee waa irraa nyaatetti ilaalee gurbaa miskiinatti iyyani. Mucaan hiriyaashii biyya ambaatti gargaarsa kana goosisaa fi turte. Biyyatti ollaa ta'anii galee mana maatii ishii gubna ishiitu akkas nu godhe jedhanii dhaadhatanii. Micayyoon hiriyaashii suni garuu sababa gargaarsa kanaan hojiirra hariyamtee ta'aa jirti. Boodarra abdiin qarshii walitti qabamee anqate ofiif itti dabalanii asiin akka ga'an konkolaatanis kan akka wayyuu maatii kana hubachiisuuf yaalus tasumaa hubachuu hin dandeenye. Kana booddee abdiin kiisii isaatii konkolaataa isaa dubbatee deemeefi 30,000 kaffalee konkolaataa isaa filataniif 40,000 kiisii isaatii kaffalee akka fedhanitti reeffa gubbaatti darbatanii ofiif jimaa bitatanii gabbinatti muuziqaa bansiifatanii qama'aa qajeelanii. Hawaasa keenya keessa maatii akkasiis jira. Yeroo uummanni baadiyyaa garraamiif gara laafessa akka ta'etti dubbatama. Amaan akkasiis darbee jira. Ammoo shamarran biyya Arabaa diinni isaanii harki caalaan orma miti. 85 ol kan isaan saamu maatii obbolaa fira kan du'aa fi isaan saaxilus isaanuma. Obboleettii koo maatii kootiif jinnii kootiif isa jedhu daangaa itti godhadhu. Hanga gargaaruu qabdu oli ofiif dhiiftee namaaf hin jiraatini. Gaafa fayyaa qabdu kan si dubbisu hedduudha. Gaafa dhukkubsattu garuu akkas ta'uunis jira. Dursa ofiif kenni. Muudannoo akkanaa bakka baay'ee jira. Yeroo darbes Abdii Geetachoo mucaa wa'ii fi gargaarsa walitti qabee qarshii sana abbaa mucaatti kenninaan abbaan qarshii sana baasu waan hin marareef akka mucaan isaa du'e qarshii suni hafuuf siree irratti eegaa ture beekayi. Waan akkana dubbachuun dirqamuma. Kamiifuu birraa walitti deebina. Abdii koo ati waan gaarii gooteef rabbi biraa argatta. Aishaa rabbi jannata si haa qananiisu. Isin immoo tasuma dhala namaa hin gargaarina na of kalchaadha jedhe jechuudha. Egaa obboloota koo baay'ee tokko jechuudha kan nama gaddisiisu obboleessi ishii jechuudha. Maallaqa micayyoo kana gargaarsa gara reeffa biyyaatti akka galuu fi walitti qabamaatii kan ture jechuudha. Bajaajiidhaan bitadhaa na hirgaadhaa achumatti awwaalamtuu jedhee otoo afaan isa hinquuqini dubbachaa ture. Akkasuma immoo micayyoon kun immoo otoo dhukkubsattee induraa nan galaane dhukkubsadheera hojii dadhabeera jennaani maal gochuu galtaa yoo galtee yaallamtes anatu si ajjeesa birrii kootoo naan deebisi galtaa jedhee obboleettii isaa kana gara jabina itti jabaatee micayyoon kun wanta hojjechaa turte hunduma isaayyuu mana yaalatte jechuudha. Yaallamuu irratti fixattee sana booddee lubbuu ishii biyyuma sana keessatti jechuudha kan keessa baate haati ishii injirtu ta'e maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Obboloota koo kuni hedduu nama gaddisiisa. Haa ta'uyyuu malee ofii keenyatti deebinee ofii keenyaaf akka jiraannu nu taasisa jechuudha. Obboloota koo irraa haa barannu jechuudha. Yeroo baay'ee haadha keenya abbaa keenya obboleessa keenya waan hedduu jenna jechuudha. Hana dabalatee gara laafinni keenya isa dhukkubsate kaasuudha. Isa nyaata dhabeef nyaata kennuudha. Isa dheebote dheebuu baasuudha. Isa kufe kaasuudha jechuudha. Lafa garuu gaafa nuti rakkanne
firuma keenya obbolootuma keenya jechuudha namuma nuti hin qabne jennu isuma nuti irraa dhalanne isuma dhiiga keenyatu akka sana garaa namatti jabaata ani dhugaa rabbii maatiin akka kanaa hin jiru jedheetis guyyaa takka yaadee hin beeku kuni baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbii salphina guddaadha kun maquma namaatiif iyyuu baay'ee nama gaddisiisa sinin jedha obboleettii keenya waaqayyo lubbuu ishee abaaru mucaan kun jechuudha micayyoo kana gargaaree isa suura irratti argitan kana Abdii Beddellee jedha Facebook isa micayyoon kun immoo Aishaa Maccaa jedhamti maatii ishee irraa baatee hojjechuudhaafis biyya Saawudii keessatti yeroo amma kanatti boqottee reeffi ishee gara biyyaa galee jira haa ta'uyyuu malee maatii ishee baay'ee tokko akka isaanii ribshaa kaasanii akka mucaa kanaan illee lolaa jiranii akkasuma mucayyoon hiriyaa ishee kan taate kun namoota illee ijaartee mucayyoon kun reeffi ishee akka gara biyyaa galu akkasuma immoo akka yaallamtullee biyya Saawudii keessatti kan taasisaa turte yeroo hamma kanatti sababa ishiin akkasitti mucayyoo kana gargaaraa turteen hojiirraa hari'amtee bakka jirtu sanatti amma jechuudha hojiidhaan halataa akka jirtu akkasuma immoo maatii ishee biyyaallee ibiddaanii mana maatii micayyoo ishee hiriyaa ishee gargaaraa turte kana sababuma micayyoon hiriyaa ishee micayyoo isaanii gargaarte kanaani mana isaanii irratti gumnaa deemune maatii irratti jedhanii maatii ishee irratti illee daadhachaa jiru kuni maatii otoo hin taane ani garuu akka yaada kootitti irraa dhalattellee jedhee tooyi iyyaadu tasumayyuu jechuudha sababni isaayyuu namni dhiiga ta'e tokko akka kanatti garaa walitti jabaata hin jedhu jechuudha micayyoo kana garuu maaliif akka kana akka garaa itti jabaatanii waaqayyo uumaa koo qofatu beekasin hin jedha obboloota kooyi kana booddee jechuudha nuti biyya namaa keessatti waan ta'e yoo rakkanneeyyuu namni nutti hiiqee nu gargaaruutii hin danda'u jechuudha erga gaafa rakkanne rakkina keenya san irratti wal gargaarree deebinee jechuudha diina ofitti taanee ofuma keenyaan harkaan jechuudha maatiin kun kan micayyoo kana biyyatti sabni kun isaanii galchuudha kan qaban kan galateeffachuudha malan gana namarratti deebi'anii nama caala jechuudha micayyoo ishii deebitee hin argamne caala maallaqa qabeenya guyyaa boruu hojjetamee dhufuu danda'u caalchifatan jechuudha kuni hedduu nama gaddisiisa waaqayyo warroota akkanaa kanallee qalbii isaanii haa deebisu obboleettii keenya ishee amaaru nuti immoo of eeggachuu qabna sinin jedha obboloota koo of eeggachuu qabna firri keenya hin jiru yoo nuti ofii keenya of dandeenye wanta godhachuu hin dandeenye sinin jedha dogoggorri yoo jiraate na of kalchaadha viidiyoo kanarraa waan hedduu barattu jedheeta yaada obboleettii keenya lubbuu ishee amaaru sinin jedha obboloota koo baay'ee tokko jechuudha dhugaa rabbii wannan dubbadhu tafaan keessaa na bade sinin jedha amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaannaa tura yaada qabdan immoo koomentii jala kaasinin jedha hedduu tokko sin jaaladha qeeqallee haa ta'u naaf qooda yaada keessa